hawwiidha. Hawwiitu jaalalaan siinuuf musiifadhe addunyaa guutuurraa sitaniin filadhe adara hawwiitu kanan kaanessine naa filadhu kaakoo kanan salphifne adara hawwiitu kanan kaanessine naa filadhu kaakoo kanan salphifne. Jirni addunyaa kan guutuu fakkaatu bakkaatiin jirre gammachuun koo hinjitu biqilchitu sanyii jiruu koo booharti sirkannaaniin boona hirduun koo naaf guuti aduu ji'a duubaati dhukattee tiibsiiti mul'adhuu naaf ibsi hirduun koo naaf guuti shakkii takka malee shakkii ansirraa hin muru. Abdi, come on everybody. Shaki takamale. Shaki. Ayye. Yeah, they just buy it me. How we at this one account ka take it how we. How we muti regir tamati fara kasi account yo ka batte jirate sirba tage batte jirta one den sugal chief. One to abate dumara. Drama ribalaman chef Dubai. Thank you very much. Edu gala to murfat. Ayye. Account ka batte wasifine ma. دي أصلاً دي screenshot ولا رقم. أيه شو تقولوا دكتور تيجي أكاونتي كنا لك كسي قستي كنا لك كسي دوغلا تومي ورفا أمر سا واحد تاني. أكيد تفوفي يا الله بريدا. baru aku nagala tom taul fatu amon yechu juru sanliti debina umami da chule nagala tom aul fatu intala oromoti umami garu amma akkana makanan wonno gudu sontani namon durre fitana yada fokata ibsada drowan tanif inni nama dur ofiyu utubame dabatu qabwan taye fundi kesan wan dandesan dachu beradabatu qabnada sanira fulla fada takitti tifufi gala tomi takitti ko fagas mala ka bater fite da chasi shabaka si busina pakata ol debi gos gala ya ter ko staka toge takitti ko fagas ipandra ashiku mala win irgaf aye account ka batte me account screenshot jirat amma ergi vege topia jirate amma ergi fi daqiiqa 30 boodoo si deebifna maaliif ennaan ati waan Itoophiyaa jirtuuf galatoomir fadhu naabilu mar bagana gaan dhuftee maal harkaa qabdaa meeqaan galcheetta dachaas lakkoofsa kana hodhu daqiiqa ol deebisaa barsaa nabil la dhagaa jirtaa takka qawwee elamoo keettu dubbadhaa islamaan keessaa tokko maal ishii barbaadan khalaas akkasumatti dabbal keenya gatiin bu'aa nin ergaafane nama keenya haja beesinu nama jaba bira dhaabbannu wal xiqqeessuu dhiisnee yeroo ammaan tanaa keessatti nama diinagdeedhaanis gakka kutaa kana nama sammuun cimaa bira dhaabbannu sin jaata akkasitti an kuma 25 ammaan tana nin ergaa boodasaa 8 kanarratti. Okay, galatoome nama tokkoon ol naqe dabbal saamee bagana gaan qawwee elamoo dul fadhu baaba kiyya akkaanti qabattee jirtaa mee beekoya akkaanti qabattee booda wal jechaan kalaasaa fi xiyyanaa biraa ol naqee yaadarraa akka qoy dabbal na dubbisiise akka gaafa kaaniin godhin gaadara qawwee. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. dachaas yoo deebite fiidoon baradhu munisha bagana gaan dhuftee mee maaliin galcheettee maaliin qabatteet nama naa galchaa kaasi warri modeetara maal godhu jirtan dagastiin baraadha bar nama galchaa munishaan dubbattu okay nabilu markeetu yookaan gannaa bu'ii yookaan dubbadhu yoo biloola bira jiraatte Dabbal keenya hidra kumala riyana kuma shan guyyaa isin galchuun hin danda'u. shabaka riyana ga kabu jira bar shabaka da Ethiopian jira anille na kasma kuma fur ayye koy munisha digira na deebita nabila to murayye shabaka kay tekso na rabadu nabil dubbadhu munisha ko yeroo takkaati guyyaa isin kuma shan galchuun hin danda'a dabbal kiyya. ayye guyyaa isin kuma shan ni galchita resiidina bergita akkaunti qabattee jirtaa miti Kabadee jira. galatoomii ulfaadhu baaqee nagaa rabbisitaa ta'uu rabbiin si haa dabalu hedduu galatoomi gastii kannaa lakkisi fedhuma keetiin ayyee munishaa maal jette mutii haa fadhu dubbadhu ammaa dabbal keenya akkana jee dhaga'uttiin jira jala kanaan turelleedha anilleen akkasumatti Itoophiyaan jira kuma afur Itoophiyaan ammaan ergaaf anilleen jechuudha. hedduu galatoomi ulfaadhu akkaawuntii yoo qabaachuu baatte as gala girti shot godhadhu qabadhu maqaan dachaa samaamatu simaan jira qabaddeetiin jira screenshot godhaddeetiin jira.
Hedduu galatoomi maatii hedduu na galatoomi ulfaadhu. Hayyee baalee tiktok. Ayyee isinillee hedduu galatoomaadhaan haa ulfaadhaa. Hayyee munati baalee tiktok naga jirtaa fayyaadha maal jechuu barbaadde? Hayyee galatooma isiniin jedha jalqaba isin galatoonfadha. Akkasuma illee waan jechuu barbaade amma waan guddaa osoo hin barbaanne waan ta'eef sa'aatiin hin jirtuuf haala isin gargaaraanii hinaaftuu fi bututtuu rabbi mataa gadaa deebisu jecha qarshii 23 hin galchaaf guyyaa borii ganam. Inshallah akkaawuntii qabattee mee? Waa qabadde tan. Galatoomee ulfaadhu. Hayyee namni biraa baalee tiktok naadhiis akka tagastii kana lakkisi dhifama. Hedduu galatoomee ulfaadhu rabbiin dachaan siyaa kafalu obboleessa keenya biraa waan dhaabbattee ulfaadhu sin jenna. Sarara hayattu kuni maal jechuu barbaadde tanaafuuf nabil kiyyaattis akkaawuntii gastii kana lakkisi dhifama. Nara laalinaa dalagaara jirra waan ta'eef sarara baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan na jedhani baay'ee galatoomaadha waan gaarii hojjechuu jirtan duraan durseeti itti aansuudhaan anilleen yoo rabbi jee inshaallah qarshii 10,000 niin galchaa arra dandee boru naamijjaa iftaan naamijjaa guyyaa naamijjaatti niin galchaa akka niin maxxansaa jechuudha haruma hundaanuu niin maxxansa sanirraa haafe isiniifis niin erga sanirraa haafe immoo yaadni nan qabu. Dachaas wanta kana wanni gargaarsaan hoonuuf xiiqiidhaaf godhu jirra gargaarsa kana karaa bakkarra akka nu oolchitan abdii qabna bakkarra nu oolchuu qabda bakkarra nu oolchi okay tanuma yaa dhaamsa kiyya karaa biraatiin Oromoon hundinuu bakka jirtanii dubbiin tun bakka taanetti mucaa kana qabu jiran karaa irratti mucaa kana bakka tana keessaa oolu taalchifnaan boru ifiifuu waan qabuun gabbihee laal namni takka hoggaa namni nama tarkaanfachiise lammaffaa abbaan ifiifuu tarkaanfata waan ta'eef waan dandeessan Oromoo nu bira dhaabbadhaadha mucaa kana waliin nu haa gargaara nu gargaaraadha nu mul'isaadha warri gartee ijji gurgurtus haa gubatu amma warri bakka jiru nu gargaara isiniin jenna galatooma hankanumaa yaada qaba ganna buusi galatooma. Neerota takka konata barsiisaa naa galchi gisee takka barsiisaa abdataa galchi. Ati mudeetara ni qabdaa maal galchine abarsoo? Rakkoon deeman. Naa galchuu diti mudeetara naa galchi. Dabbal dhagaame yeroo tokko. Hayyee. Barsiisaa naa galchaan yeroo takka. Deebii hojjetaa haasawaa bullee mee dhageeffadhaa kaa. Mee obsi barsiisaa galchine yeroo takka dhiifama. Barsiisaa mee lakkoofsa qatu. Barsiisaa lakkoofsa qatu mee qoyee obboleessa kiyya dhiifama afaan ittiin si qaba. Barsiisaa afarsaan dubbachaa ol ol baasa. Barsiisaa lakkoofsa kanaa tuqii yookaan illee lakkoofsa darbimee sana garre. Barsiisaa naa galchaadhiis Abdurrahmaan haa dubbatu naa galchaa. Hayyee Abdurrahmaan itti fufee hayyee. Eda yoo ijoolleen sun waan sayyaaddu mucaan kun of balleessa jenneeti hedduu rakkannee anaa fi obsaa bayaanii. Deebii hojillee haasawaa bullee waan dandeenyu akka gargaarruu fi waan hunda walii gallee jirra. Anis waan guddaadha jee maqaa olin fuudhu waan hin danda'u akkaawuntii fudhadheera niin gargaara. Ani barsiisaa yuunivarsiitii Bulee Horaati waan hin danda'u niin gargaara anis ni gammachiifna mucaadha. Waan guddaan ammoo mucaa hamileetti godhuudha dachaas akkana walii hinaafnee wal xiqqeessuu kana keessaa bahuu qabna. Kalammeessoodha ammoo mucaan kunillee maqaa nu godhu qaba. Dhiirti dhiira kutatu qabdi namni gaafa tattaafatu nama hundaatu dura dhaabbata nama hunda. Baay'ee dachaas gaqqabuu fi miti ka isaan edda akkasitti oriyaansan hinaaffaadha. Osoo dachaas kalee murtii guutoo wajjin yaadata adeeroo qamar bira dhaquu baate girrigirriin eddaa san hin uumamu. Abadan dachaasis keessaanii baafna jaarsa sanis ni gargaarra harki keenya nama hunda bira ni ga'a. Namni keenya immoo wal dura dhaabbatuu dhiisuu qaba. Mucaan kuni mucaa jabaadha. Dargaggeessa mul'ata qabu ni gargaarra bira dhaabbanna inni immoo gurra nu godhu qaba. Maaliifin isiniin jebeeta? Abdii Fadis gaafa tokko sirba sirbee. Na barreessanii na tola warri waa barreessuu dandeessan qorata. Nama kana osoo na barreessaa himtanii maallaqa hin argachaa jiru kana. Roozaa ta'ettu baga nagaan dhuftee maal jechuu barbaaddaa maaliif nu qabda giftee tiyya? TikTok roomii keessa dabbala naas agarsiisa. TikTok roomii keessa seennee tuwa booda ni jiroonni qoraabamu jira waan ta'eef acha keessaa baasna jira kan hundaa maqaa isaanii. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Meeqa itti giftii meeqa if nu qabda dubbadhu?
Ani leen kuma kudashan guyyaa isniinaa nin galcha. Allahu akbar. ما شاء الله تبارك الله قالتهم من قصيته Awantiisa warri sen karaa jala naa barreessan barreeffaman beeku beekaa qabachuu jalaati. Qorata waan amma deemu jiru kana waan amma deemu jiru kana gisee takkitti waa dubbadhu fi nama itti filakke. Si barreessa ayye. Roosat ila jara kenna. Si barreessa si barreessa. Amma namoonni hedduuni hinaaffaa dhiisa. Hinaaffaa nudduu isin guba. Oromoon ammoo seentee namoota lama sadi waa dubbatee dhaga'een ture. Obsaallee reeffi tana 100 jedhee oseenee ka'ee mataa kiyyaan 10 gargaareedha. Ofiitiifuu nama waa qabu miti. eegana gabbuyaa farsaa maal jeni beektaa gabbuyaa deemee haadha lagatu jaaba olaan kun Isa gara waan beekuuf isiidha. Nenjekna yeroo Namaa takka gartee jalan deemnu nama yeroo takka dhageeffadha. Warri waan akkanaa yaaddan hinaaffaa dhiisa. Maaliif ennaan kijibdoota yeroo kaan namoonni yoo amaarri sirba amaaraa irratti hudduu raaftan nun kijibina nun fakkeessina. Assalamu alaikum warra manaa baga rajjachaas baga fiddanii. yeroo mee alma. Kanaafuu godhu jira yaani mistira yeroo intalaati bee waardaa baanaa mucaa irra duulaniiti. Nutillee inni gargaara anillee qarshii 10 ammaan tanan galcha. Yaani qotoriin jiranii. Galatoon ulfaadha. Ulfaadhu akkaawunti qabatee masi figan. Ayye. Qabate qabate. Akkanaa si Maaliif galatu. wal guddisuu qabna malee waliin xiqqeessu nu sii galte. Okay. Dhugaa dubbachuuf mee amaarra akkatti wal guddisuu laalame. Garuu dachaas inni haqqiin isaa inni beeyoo haqqi qaallichaa ni beeyee malee jecha waa takka illee hin balleessine ammallee jiraadhu mataa ol qabadhu deemi siin jaabbileessa qayya waan jirru si bira jirraa abshir jechaas kan nyaayyee wallahi wabillahi si gargaaraa yoo sin gargaarre eenyu gargaara nama bira wallahi haalaan na dhagaame ede bo'aatin ture wallahi Doolaara 50 mee warri doolaara 50 jettan kun hundi keessan. Oseenaati akka kanatti akkaawuntii irra hamma si bira jirra baarii godha. sharmuditti si birraa dhiisi. Ayye Dachaas akkaawuntii kachee godhame nama lamaan ni galchine jechaa jirani. ayye. Galatoome raamii agasti ulfaadhu galatoome yeroo biraa sirri walitti deebina namarraa garraa buuna waan ta'eef uftitti yeroo laallee dhiifama ulfaadhu. Roizaan Dhiifama wajji jalannaa barreessi. ayye nasi barreessa. Ayye jabaadhu. Obsaati meeqa jettee obsaa dubbadhu mee? anis ammaa nama ergaa akkaawuntii isaa amma seenjira jirna barreessi amma qarshii 5 maaliif qaba amma Ana masagara kan qabu ta'e akkaawuntii asirraa sibiini maa qabachuu dandeessu? ni dandanii da Qabadhu ayye sitti nima. Kuma takka jee. Akkaawuntiin basirrumaa qabsira jiru kun. leeqoy wanti foloo naa deebisi diiviji ma foloo kiyya deebisi ishee Akkaawuntii sirriin kanuma qabadhu kun kan masgala jiru kana laalla dhumarratti duwwaa dhumarra lama kana qabadhu obsa shotti godhadhu. kan maskiriin shot godhu Godhadhu kanuma godhadhu. Maqaan Dachaas Mahamad Usmaani. ayyamma amma Bil musiikiin barreessu jira. Han bil musiikiin barreessu kuma shotti godhadhu. oromiyaa irratti argame Qorataa irraa qabadhu. Bakki daldala baankii. Daldala Itoophiyaati. ayyamma Galatoon. Ulfaadhu. taskira jira baadhu jini isa Ayye. Waan gattu qabda yaada dhumarratti. ayyama kafar me annash Ulfaadhu babaa kiyya galatoon. Akkana irraa. Galatoon akkana gabaabsa. Akkana hundi keessatti. Sakkara gaggabaabsinaa deemna. Mee qooyi nama tokkoon argee Qalbii koo. ni galcha. Shamarran mee please ol seenaa obboleessa keenya kan jajjabeessina waan dandeessan gargaarame. Akkana. Warri waa gargaaruu barbaadan gastii keessa guutuu jira waan ta'eef warri waa gargaaruu barbaadan lakkoofsa kana dhawa. Abdii koo kayyattuu baga nagaa dhuftee maal harkaa qabda maal jetta? Baga nagaan nu heddan. Ayye. Maal jetta mee? Nagaa fayyaadha. Ani Ayye. Guutee jirtaatii si galatoomee. Baga buute. Jee waan gootan jeen baasinaa doolaara 1,000 jedhee. Ayye. Baasinaani asuma fooloo laa godhanii fooloo tolchaa. Jee doolaara takka itti Kuma kudhanin jeeti dhiifama. Dabbaan wanni nama deebiif. Ayye maallaqa tobbaa kuma godhan jee. Wanni nama deebiif. doolaara waa Biyya alaa jirtu fakkeenyaaf doolaara irra barreessu. Doolaara irra barreessu. Ayye. Rakkoon qabu adiidha. Dubbadhu jee maal jette? Ayye dubbadhu wanni nagaa. gochuu fedhe adillee isa kana hadduun gargaaruu fedha. Namni fakkeenyaaf Ameerikaa jiru yoo qarshii 50 ta'ee 20 ta'ee waan danda'u amma asitti zeelii fi kaashaappii waan jaaree jira. Namni hawaalaa dhaqee takka warri baankii qulqullifaa jiraate an karaa saniin gargaaruu ni danda'a. Hara hiyyatti ergamee an akkaawuntii nigdi baankii ni qaba akkasitti achitti dabarsuuf ni danda'a jechuudha.
Galatoomee ulfaadhu. Okay, mee nama takkaas ol jira jira mee namni okay nama jeetu jira zeelii fi kashaappiidhaan namni Ameerikaa kas jira. Waalaikum salaam. Argaa maal Namni shakan arguu dandeessa namni jirtan as jala. Waa tokko dubbadhu. Hayyee. Dubbadhu argaa rakkoo qabu deeggarsa jira dubbii maamee kallee oole dubbii maamee disii deeggarsa kee himate waan deeggaruu barbaadde. Dubbadhu. Maamee rasii caala dubbadhu. Senegaan jira itti fufu. Dhibba sadii Suudiin dabarsaa feenjee. Okay, real sadi Saudi galatoomee ulfaadhu. Yaadanii qabdu adumarratti dikaasi waan qabdu. Akkaawuntii qabattee mee? Jajjabeeffan. Akoontiin kan lamaa boodaame Dachaas Mahammad Usmaan maqaan isaatii akkaawuntiin kan maskila barraa jiru kana. No, saabit jimmaa kun dogoran barreesse. Saabit jimmaa. jajjabeessaa bakka hundattuu Saabit jimmaa kami muutiin qabdu muutiin tira qabdu asii gala nama komentii nama akkaawuntii biraa barreessu. Muut godheetiin jira yee. Okay, dubo. Kuno bare amma kallaan kuno akkaawuntii sirreenyu barreessu jira. Zakira Ali kayyoo kana taakka jilaan. Bil musiikii kayyoo kana. Kaysannaa ergi akoontii kaysannaa ergi akoontii roddomattee jirti kaysannaa ergi. Akkaawuntiin hedduun hin jirtu jawaaba kiyya. Mataa kee qabadhu. Mataa ol qabadhu. Argaa jaalalaa na dhaggeeffadhu yeroo takka. Akkaawuntii nama baay'ee na barreessa tarii si barreessu dadhabuun ta'a waan ta'eef akkaawuntiin jiru yookaan masirrii kan nama barreessu jiran kana hin gaabbu kan barreessu jira. Shootii godhadhu maqaan Dachaas Mahammad Usmaan jaa fedha gargaaru qabaannaan warra bisi beeku kallattiin galchii baabaa kiyya. Okay? Galchi ammaan danda'a ammaan irratti walee hamma haarratti barsuufetti ammaan irratti walaaf. Ayyee daqiiqa takka fayyadame dhumara waan jettoo qabatte jiitii gastii kana lakkisi. Dachaasoo mataa keetiin qabatiin hin jaamman nama sibira jirra waan jiruun sibira jirraati mataa kee ol qabadhu taa'e. Akkan galatoom hayyee eenyutti hin dabraa qawwee bakka nagaa dhuftee. Riyaala dhibbarraa ila wanni dabarsuu qabda laattaa riyaala dhibbarraa riyaala shantamarraa rakkoon qabu. Rakkoo takkan qabu. Waan dandeessan gochuu dandeessan. Qawwee itti fufi mee maal jette mee kaan argaa qaban hangettee